oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummaan Itiyoophiyaa aangawoonni gargaarsa namoomaa 7 biyyattii keessaa baafamuuf kan itti himataman galmee mul'isu yookaan ragaa qabatamaa akka dhiyeessu roobii kaleessaa gaafatanii jiran. Erga ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Taayyee Asqasillaasee lakkoobsa namoota gargaarsa barbaadanii miliyoona 1 ol kaasan du'a namoota raawwatamin gabaasan himannaa jedhu dabalatee waahiloota isaanii irratti himannaa dhiyeessanii booda Antooniyo Guutarees gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuudhaan haala kana dura hagas hin barataminiin mul'inatti ibsa kennanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti faca'inni dhibeen qaama ho'isuu kan Eengee jedhamu Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka'uu gabaasameera. Hooggantuun biroo eegumsa fayyaa bulchiinsichaa Lamlam Bazzaabbih raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhibeen kun argamuu mirkaneessaniiru. Bara 2017 fi bara 2018 keessa dhibeen kun Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka'ee ture. Lamlam akka jedhanitti faca'ina dhibee kanaa to'achuuf hojjetamaa jira. Abboonni amantii lammiiwwan Tigraay Itiyoophiyaa keessatti kan uumame beelli harki namaa fideef gosarratti hundaa'e kan lammiiwwan Tigraay irratti fuulleeffate akka dhaabatu gochuuf waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulleetti kaleessa onkoloolessa 6 hiriira geggeessanii jiran. Hordoftoonni amantichaa 100 lakkaa'aman illee abboota amantii kana waliin ta'uudhaan hiriira ganama sa'a 4tti jalqabame kanatti makamaniiru. Abboonni amantii kun akka ibsanitti wal waraansi dhaabatee gargaarsa namoomaaf danqaa malee daandiin akka saaqamu gochuuf aanga'ootaaf waamicha gochuun itti gaafatama isaanii ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Saaraa Fisaayyee bakka hiriira sanaatti argamuun gabaasteetti. Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sosso'aa ture keessaa tokko ka ta'e durataa paartii Reenaa akka turan obbo Abrahaa Dastaa torban darbe to'annaa jala oolanii jiran. Abukaatoon obbo Abrahaa obbo Tasfaalem Barhee akka jedhanitti obbo Abrahaan sanbata darbe mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimma isaan itti himatamaniifis ibsameefii jira jedhan. Himannaan sunis sabaa himaalee irratti ergaa daddarbuun wal qabachuutti dabalee meeshaa seeraan alaa qabachuunis shakkamanii to'annaa jala ooluutu itti himame jedhan. Abukaatoon isaanii obbo Tasfaalem akka jedhanitti obbo Abrahaan guyyaa to'annaa jala oolan hidhamtoota kanneen birootti waan adda ta'e miidhaan irra kan hin geenye ta'uu dubbataniiru. Haala kana keessaa harka kan hin qabaanne jedhaman obboleessi isaanii quxisuun illee waliin hidhamuun isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Dhimma isaa qulqulleessuufis yeroon itti dabalaa gaafatamuun ibsameera jechuudhaan Habtaamu Siyyuum gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Burkina Faasoo keessaa ijoollee ol adeemtotaa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 400 himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaatee murtii eeggataa jiran. Henry Wilkins Ouagadougou keessaa miseensota maatii kanneen danqaan seeraa isaan mudate haasofsiisee jira. Horiteewu Sidibee akka jedhanitti ilma isaanii dabalatee firoonni isaanii 3 eegumsa cimaa jala kan jiru mana hidhaa Burkina Faasoo keessatti erga hidhamanii qabee waggaa 3 hidhamaniiru. Maaliif akka qabaman hin beeknu jedhu. Burkina Faasoon waggoota 7 dura garee hidhannoo qaban kanneen ISIS fi Al-Qaayidaatti hidhata qabaniif kashlabboota naannoo irratti waraansa erga bantees lammiiwwan ishee 400 ta'an shororkeessummaatti shakkamuun to'annaa jala oolaniiru. Kanneen keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 16 gadiitu keessatti argama. Biyyattiin Afrikaa dhiyaa yakka shororkeessummaa seera adaba yakkaa bara 2019 keessa baafte. Hanga ammaatti garuu namoota 2 qofaatu himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaachuun mana murtiitti dhiyaatan. Garee mirga namaaf falmu kan Burkina Faasoo kan hoogganan Daawudaa Diyaaloo akka jedhanitti hidhamtoonni hangi tokko hanga waggaa 5tti kan yakka ilaalchatti dhiyaatin eegaa jirantu jiru. Haqi mirkanaa'uu dhabuun hokkara itti dabalaaf saaxilee akkasumas seeraan ala humnoonni seera eegsisan tarkaanfiin fudhatan akka hammaatu godhee jira jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irra liqaa jiru irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ittisuuf waliigaltee yeroo gabaabaarra ga'utti waan siqan fakkaata. Hoogganaan garee senatii Mitch McConnell roobii kaleessaa Yuunaayitid Isteetsi liqaa ofirraa baasuuf maallaqi jiru guyyaa itti dhumatu onkoloolessi 18 utuun dhaqqabin dura mootummaan liqaa liqeeffatu akka ol ka'uuf danqaa jiru yeroo furuuf malli akka jiru mallattoon jiraachuu mul'isaniiru. Mitch McConnell ibsa kennaniin Rippaabilikaanonni Dimookiraatonni hanga baatii muddee dhuftuutti liqaa yeroo hatattamaa gargaaramuuf ulaagaa jiru akka fayyadamaniif kan eeyyaman ta'uu beeksisan. Kan Dimookiraatota qeeqan Senatarichi Bernie Sanders sochii Rippaabilikaanotaa kana simatanii jiru. Rippaabilikaanonni dhumarratti waa gaarii hojjetan yoo xiqqaate furmaanni waariinsa qabu hanga argamutti baatilee hanga tokko qabnaa jedhan Sanders.
makaanal gama isaaniin kanneen sanatii dhuunfatan dimokiraatonni waa'ee liqaa ol guddisuu laalchisee yaada araaraa dhiyeessuu qabu jedhan. Adeemsi araaraa seerawwan bajata ilaallatan hangi tokko sanatii keessatti sagalee 60 argachuu utuu hin ta'in sagalee caalmaan darbuu ka danda'u mala paarlaamaati. Akka mala araaraa kanatti dimokiraatonni sagalee riippaabilikaanotaa isaan hin barbaachisu. makaanal roobii kaleessaa akka jedhanitti malli araaraa kun mootummaa dimokiraatotaa tokkoomeef danqaa liqaa dabaluu laalchisee uumameef seera jiru akka dabarsaniif yeroo kennaaf jedhan. Akka filmaataatti yoo dimokiraatonni tattaaffii baasii fi dilaala maatii miidhuuf chaayinaa fayyadu kan of eeggannoon itti hanqate dhiisan mariin aadaadhumaan ture kan gam lamaanii jiraachuu danda'a jedhan. Dura ta'an garee sanatii Shaak Schumer malli araaraa sun adeemsa walxaxaaf balaa qabu ittiin jedhan. Riippaabilikaanonni baatii adoolessaa qabee liqaa ol kaasuuf sagalee akka hin kennine dubbataa turan. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan biyya michuu taate Faransaay waliin hariiroo jiru fooyyessuu irratti erga hojjetanii booda xiyyaafata isaanii marii nagaa eegumsaa Meeksikoo waliin jirutti naannessanii jiru. Bilinkan kamisa har'aa kutaa Kaalifoorniyaatti erga goranii booda ministirii nageenya biyyaa Alejaandroo Maayorkaasiif abbaa alangaa muummicha Meerik Gaarlaand waliin Meeksikoo keessatti wal arguudhaan kan ministiriin haajaa alaa marii dhimmootii nageenyaa ka sadarkaa olaanaa jedhe geggeessuuf jiru. Kan Meeksikoo bakka bu'an ministirii dhimma alaa biyyattii Maarseeloo Ebraardiif ministeera kaabinee dhimma ittisaaf dhaabolee nagaa eegumsaati. Ebraard jalqaba torban kanaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa Ameerikaarraa gara Meeksikootti yaa'u dhaabsisuuf akkasumas maallaqa dhaaboliin yakkamtootaa fayyadaman faana dha'uu akka gargaaruuf shakkamtoota jiran hatattamaan gara Meeksikootti akka ergitu ka fedhan ta'uu ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsi deddeebii